Siyaasni Oromoo baay'ee wantoota nama gaddisiisu baay'ee dabarseeti jira. Ammatti amma yeroo Booran deemnee dhufnetti nuti seenaa tokko dhageenya. Seenaan sunis seenaa obboleeyyan lakkuu lamaanii dhageenya. Tokko waraana bilisummaa Oromoo keessa jira, tokko immoo mootummaa wajjiniin hojjeta. Inni waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru lola warra mootummaa wajjiniin taasisuuf gaafa dhaqee lolu obboleessa isaa sana argate. Obboleessa lakkuu isaa sana ajjeese. Obboleessa isaa ta'uu hin beekne gaafa obboleessa isaa ta'uu bare immoo dhiiga waan ta'eef sammuu isaatu tuqame. Seenaa akkasii dhageenya jira. Seenaan akkasii baay'eetu jira. Sis immoo maatii kee keessa waan akkasii dhagahee jira. Akkamiin seenaan laal wanni lafa qabsoo keessa deemtu keessa wanni gaafa baratamaan. Qabsoo jedhannoodhaa amata 17 deemaa turte karaa keenyatti osoo inni Olimpiyaan 91 dura deemaa turte. Jaarmee lamaatu ture, jaarmee jajjabaa. Jaarmee Abaa'oodhaa fi Aayibaa'oo. Jaarraa fi Galaasaa hoogganaa. Amata 17 jaarmee lameen kun wal dhawaa turan. Gaaritti wal dhawaa turanii eega ol banillee 1991, 92 osoo kaampiin Tigraay jirtuutu maddi wal dhoyinu ture. Abbaan kiyya warra Abaa'oo dura hundeesse keessaa tokko. Gaafa Abaa'oon bakka lamatti iddaan baatu nis garee takkaa wajjin bahee jechuudha. Garee jaarraatti wajjin bahe. Gareen kun as bahee miti. Gareen kun gaafa wal dhawan ijoollee obboleeyyan wal dhawa. Obboleeyyan maatiidhaan wal dhawaa. Osoo jiruutiin anis gubbaan dabalee jechuudha. Abaa'oon seen. Abbaan kee isiira amma Ayifiloo isiira. Sigalee inni hoogganaa Ayifilooti ani waraana Abaa'ootiin ta'e jechuudha. Lola bakka takka taanee lola tokko seennee naannoo waliin dhoyin. Garuu qawween achi hadha'u qawween asichi dhawee si buuti tan achi hadha'u si buuti. Sigalee wanni karaa kun karaa bahaa kanatti hedduu kooman. Ammas Booranumatti ilmi abbaa ajjeesee jira akkasuma. Garaagarummaa akkasii. Hanga yoomiitti tola ajjeesna maaltu fala jettee yaaddame siyaasuma Oromoo kana keessatti amma rakkinni maaltu ta'ee wayya. Amma gaa rakkinni reefuun tana wanni common ground irra walii galu bakka irratti wal dhoyinu bakka irratti wal dhoyinu qabaachuu qabne wanni siin jiru gaasan amma kaayoo takkaaf ban Oromoodhaaf baanii jedhanii miti. Oromoodhaaf banii warri Oromoo balleessu deemu kaampiin isaanii asumatti jirti amma Oromoo lamaan wal dhawa warri kun ammoo taa'ee eeggatee gaafa isaan wal fixanii wal laaffisan dhaqee isaan hunda marsee qabu ture. Kuni rakkina illiitiin teenya qabdu warri baranne isiin deemna jiru warri isin hoogganna jirutu rakkina kana uummata gaffii malee uummanni obboleen addabanii wal dha'uun maaltu fiti. Illiitii siyaasaa hooggantu sabti silaa sammuu uummata keenyaa kiliir godhee isin Oromoodhaa kaayoo takkaaf qabsooyina biyya takkaaf qabsooyina uummata koo qabsooyina wanni wal dho'inuuf hin jirtuu jee silaa kan uummata san qulqulleessu illiitii deemtuun jechuudha. So ammallee wanni deemu jira uuma sani waan kana hambisuudhaaf akkami Oromoo fi Oromoon kaayyoo irra wal dha'uun ni qabanii barkasi Oromoo fi Oromoon kaayyoo irra wal dha'uun ni qabanii hin qaban yoo hin qabaanne waan waliin galcha irratti waliif gallee tere waliin galle gudunfannee kaayyannee uummata keenya duratti oofuu danda'uudha. Kana keessaa boon ispeeshaalii dargaggeessi maanta dabalatee kolleejii bahaa jiru ijoolleen young generation waan abbootiin teenya kalee godhaa turte takaliitu sheera qabnaa arra deebi'uun wanni kana caalaa nu guddisuun jiru. Akkuma kiyya isinilleen miirii adda addaa isinitti dhagahamuu danda'a. Miirii dallansuu, miirii gaddaa, miirii naasuutii fi wantoonni garaagaraa isinitti dhagahamnaan waanuma natti dhagahamettu isinitti dhagahame jechuudha. Dubbiin dubbachuu barbaade miirii kun nutti dhagahamuu miti. Miira nutti dhagahame kanattu fayyadamne wanni kun akkamiin hafuu qabdi. Yookaan wanni kun akkamiin jijjiirama waan jedhu irratti eegii hin hojjanne taanaan wanni akkana baruma baraani itti fufaa qabsoo Oromoof illee gufuu rakkoo guddaa ta'uu deema. Masaret waan jettu dhiyoo kana rakkoo gogiinsaa beelaan wal qabatee gara godina Booranaa dhaqan. Haa ta'uutii malee gogiinsa yookaan ammoo beel irra kan ka'e lubbuu namoota dhumatanii horii dhumatee qabeenyi barbadaa'e qofa odoo hin taane wanni adda addaa kan naannoo sanitti deemaa jiru akka malee akka gaddisiise miiri ishii akka tuqee dubbatti. Fakkeenyaa fi wanni ishiin kaastu keessaa tokkin yeroo ammaan tana lola geggeeffamaa jiru
lola waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa ammaan tana jidduutu jiru kun hagam tokko maatii takka ummata Oromoo warra takka walittu hammeessaa badii akka inni dhaqqabsaa jiru dubbatti. Sun ammoo seenaan isiin Booran irra dhageetti keessaa tokkini obboleeyyan gara haadha tokko ka guyyaa tokko waliin dhalatan lachuu dhiiraa jetti. Ijoollee dhiiraa jechuu lachuun identical twins sila ta'uu danda'an jechuun kan waan hedduu wal fakkaatan. Ka yaadii isaanii yeroo hedduu lakkuu wal fakkaattu yaadalleen bifalleen waan hundaanuyyuu wal fakkaatu jaallan. Kun ammoo yaadan gargarii bahanii tokki waraana bilisummaa Oromootu dabalame. Kaan ammoo gara mootummaa bahee obboleessi waraana bilisummaa Oromootu dabalame sun ajajaa yookaan ammoo hojii irratti obboleessisaa ka gara mootummaatu dabalame san ijjeesee jette. Duul irratti du'anii yookaan waraana irratti du'anii bakka biratti du'anii masalat bakka kanatti addeessitu. Tarii waraanuma waan walitti bu'iinsa wayittu jira jechuudha. Obboleessi obboleessu fi ijjeese. Obboleessi garaa lakkuu fi ijjeese. Obboleessaa ufii ajjeesuu qofa sun taane ajjeesee achiin duuba inni nu nagaa hin horanne mataatti tuqame. Obboleessu fi obboleessi gara haar tokko lakkuu ijjeese. Seenaa gos kana dubbatti. Gara waan nam nyaatati. Ka lammaffaa ammoo ilmaa fi abbaa bakka adda adda dhaabbatanii waan gos kana keessa darban dubbatti. Gaafii kana Caffee Raamisiif dhiyeessiti. Caffee Raamis amma muuxannoo isaa ka ijoollummaa irraa kahee gaafa bara 1991 Ihaadegiin dhufte abbaan isaa hundeessitoota waraana bilisummaa Oromoo keessa nam tokko akka inni seenaa dubbatutu Abaawoo jedha waraana bilisummaa Oromoo jedhee akkasitti hubadhan. Garuu achiin duubi waldhabnii dhalatee Abaawoo keessatti waldhabaa sun karaa marii karaa haasawaatiin karaa dimokiraatawaatiin furachuu dadhabanii bakki lamattuu gargari bahee dhaabbanni kun. Tokkini Abaawoodha kaan ammoo AFL'oodha. Tokko Galasattu hoggana tokko Jaarraa Bagadattu hoggana. Waggoota 17 achiin dubatti wal waraanaa wal dhayaa bahanii jira. Waggaa 17 ka jedhu sun waggaa 17 umrii dargiitii jechuudha. Xiqqoo seenaan sun bakki sunitti haftoo qabaachuun oolu waggaa 17 waliin dhoofne. Rakkoon ka dhalattee bara 19 haga 78 dhuma suni dhalattee rakkoon qoodamiinsa yoo walitti bu'iinsi yeroo sanirra jalqabe haga 1991 jechuudha. Hayyee wagguma fudhanii wal dhaaniiti wal dhawaa turanii jedha. Ammoo gaafa mootummaan haarawni bara 1991 dargiin kufe dhufe bara Ihaadegiin dhufte san an waraana bilisummaa Oromoo Abaawottuu bobba'ee jedha. Abbaan isaatii fi inni miseensi maatii biraan akka itti dabalame fakkaata gaaffii deebii kanarra bobba adda addaa kaayoo adda addaa ergamsa adda addaa qabanii diina wal jeesuu wal galaafachuu danda'u tokko AFL kaan ammoo Abaawoo sila seenaa ilmaa fi abbaa wal jeesuu kaa uumuu danda'u jechuu haalii ta'e akki carraa ta'anii bobbaa irrattu waraan irrattu duul irrattu walitti hin dhufne rabbiin suniif dandame. Wanni Caffeen jedhu wanni kun waan akka malee gara Oromiyaa bahattuu baratame. Oromiyaa bahattuu baratame jechuun naannoo Harargee kana kan inni haasawaa jiru. Seenuma ammaan tan haasofnu AFL fi Abaawoo jechuudha. Warri lachuu waan irratti wal dhaban hin qabanii isaan wal dhahanii wal dadhabsanii daaraa wal godhan achittu dhufee diinii warra lamaanii warra jaarrattu anaafira warra galaasattu anaafira Abaawottu naafira AFL naafira hin jedhu cufaa walittu qaqqabe ittiin deema. Warrattu wal cabsa warrattu wal mo'ata warrattu wal galaafata warrattu wal dadhabsa. Isaanittu wal irratti kaayoo ganama mana bahaniif dhiisanii kaayoo warra lachuu sila bilisummaa Oromooti walabummaa Oromooti
jiruu uummata Oromoo jijjiiruu wayyeessuu foyyeessu garuu kaayoo ka godhatan wal cabsu wal balleessu daaraa wal godhu diina irrattu xiyyeeffachuu qaban irrattu fulleeffachuu qaban dhiisanii wal diinoonfatanii hojii diina hojii nyaaphaa wal irratti hojjetanii akkasiin gufuu walittu tayan gufuu qofa osoo hin taane akkasiin wal balleessuu fi muratanii gufuu qabsoo uummata Oromoollee gufuu kaayoo tayan. Kanaa jechuudha seenaan kunin. Wanni ammaan tana masarati dubbattee seenaan ishiin Booranattu dhageette kun seenaan gos kana Gujii jira, Wallaggaa jira, Shawaa keessattuu himama. Waan kanammoo Oromoon seenaa irraa barachuu dadhabee malee bar 1991 wanni akki kana tahee jira. Bar 1991 wanni akka kana tahee jira. Umri dheeraa miti 30. Seenaa waggaa 30 irraa barachuu dadhabne. Seenaan kun seenaa jechuun akka harma muraa, harka muraa, aanolee fa akaakuuwwan, maanguddoowwan irra dhageenye hin jiruu habashaan jedhanii irratti wal falmanii miti. Nama seenaa kan keessattuu hirmaadhee jira waan seenaa kana hin beekaa jedhee Caaffee Raamis jiruu isaa irraa jireenyi isaa muuxannoo jireenyi isaa umrii gabaabduu irra nutti himaa jira. Caaffeen yoo akkam fagaate jiddu galeessa 40 yookaan 50 jira. Nama lubbuun jiru haasawaa jira. Seenaa gos kana 60 haasawa. Anu seenaa mataan an beeku ka gos kana hedduutu jira. Nama biltsiginna deeggara biltsiginna hoggana aktivistii ka obboleeyyan isaa waraan bilisummaa Oromoo keessa jirtu gaafa inni maasii daawwachuu deemu ati gantuudha nyaaphaa nutti dhufte jennaan tarkaanfii irratti fudhannaa jette kaayoo saba irratti wal dhabne obboleeyyanummaa rabbii waliin qabna garuu kaayoo saba irratti wal dhabnee jirra ati nuuf hin taatu nutti hin dhiyaatin waan waliin jedhan anu dhagahee beeka anu qubu qaba seenaa gos kana bakka hedduutu. Bakkuma waraanii bilisummaa Oromoo keessa hin sochoone naannoo Arsii keessattu nami gaazexeessaan beekamaan tokkin ka mootummaa deeggaru obboleettiin kii waraan bilisummaa Oromoo taate. Gorsee maallaqallee kennee fi baradhi jedhee dadhabee mootummaaleen tarkaanfii irraa fudhannaa hin marartu. Waan gos kana nam tokko irra dhageen lamirra dhageen sadii irra dhageen hedduu irra dhagee. Seenaan gos kana guddoo nama gaddisiisa guddoo nama yaaddessa. Falli waan kana maalii waan jedhu Caaffeellee waan ta'e akeekee jira. Walii galuu qabnaa bakki itti wal dhoofnuu fi bakki itti wal hin dhoofne irrattu walii gallee akkasin deemuu qabnaa. Waan irratti walii galuu irratti hojjannee waan kaan guduunfannee boriif bulfannaa waan jedhu. Yaada sirri yaada gaariidha. Bakki itti wal dhoofnuu fi yoom wal dhoofna ka jedhu kun xiqqoo irraa wanni taate haasawa keessa jira malee wal dhawuyyuu hin qabnu waan jedhu jechuu fakkaata naaf fakkaata. Akkuma Taayyeen jedhe Caaffeellee wanni jechuu barbaadu naaf fakkaata Oromoon waan waliin dhabe qaba malee waan irratti wal dhabe lubbuu walii balleessuuf hin qabu. Diina warlachuu gaadatee eegatee gaafa isaan wal cabsan harkaan qaqqabu fedhutu jira. Nami diina sun gossu ni arge. Akka warri kun bakkana wal dhoofne bakkana waliin dhoofnu jedhoo walii galoo doon taane diina waloo qabna diini kun nuu cufa akka tokkotti nu laala nuu cufa barbaadeessu barbaada waliin dhaabbanne diina kan ofirraa ittisne kaayoo kenna bakkaan habaafannu waan jedhu naaf fakkaata. Akkas ta'uu qaba. Maaliif viidiyoo Caaffee kana fidi? Wanni awwaan kan fidee fi wanni kun waan fafa qabsoo Oromoo keessatti yeroo ammaan tana deemaa jiru. Obboleeyyan walijjeesuun lakkuu walijjeesu yeroo kanattu yeroo ilmi abbaa gadaa namni jedhama aangoo gubbaa jiraa jedhamee dubbatamaa jirutti yeroo akkana kanattu yeroo warri Tigraay wajjin Abiy Ahmedii nagaa buusee jedhee labsaa jiruttu ilmi abbaa gadaa ka jedhamu Abiy Ahmedii ka jedhamu ka Noobelii nagayaa hawaasii addunyaa badhaasee waraan bilisummaa Oromoo waliin dubbachuu dadhabuun mudaan gos kana bakka Oromiyaa adda addaa keessatti galuu waan guddoo nama gaddisiisa. Waraanii bilisummaa Oromoolleen
nama maqaa Oromoo dhaawataa yookaan qabsoon Oromoo durattuu fiddee waraanii bilisummaa Oromoo nama sun wajjin haasa'uu dubbachuu dadhabuun akka waliigalattu xiqqaattu guddattu wanni xiqqoon tokkini harka Oromoo jirti yeroo ammaan tana ka qawwee qabulleen ka warra dhukaase warra ijjeesulleen ka du'ulleen ka ijjeesulleen lachuu Oromoodha. Maa waliin haasa'uu waliin dubbachuu dadhabnaa. Ormii fagoo Abiyyi fi warri Tigraay nama miiliyoona tokkooti olitti wal dhumate. Garuu warri waliin taa'ee araaramee nagaa buufatee jira. Itoophiyaa fi Eertiraan baadimmee irratti uummata 100,000 dhiyaatu dhumate. Garuu nagaan bu'ee jira. Walitti bu'iinsi cuftu nagaan xumuramaa. Odoo kan beeka haga miidhaan dhuftu haga nami jechuun dhumatee qabeenyi barbadaa'u manca'u maaliif eegnaa? Nu amma rakkoo dhuga dubbachuuf rakkoon nu mariin furachuu hin dandeenye maaltu jira? Yoo abaa'oon Hiwaati wajjin hojjechuu ka danda'u taate jechuun woboon warra Tigraay waggaa 27tiif waan wal goone beeyna warra gumaa jedhee himachaa ba'e wajjin gamtaa uumee warra wajjin tokkummaan hojjettaate. Yoo Abiy Ahmed warra nafxanyaa fa'aa wajjin hojjetee kaffita Itoophiyaa fidaa jedhee carraaqaa jiraate Oromoo waliin haasa'uu maaltu dhowwaa waliin dubbachuu Oromoo maaltu dhowwaa maaltu jidduu Oromootti gufu ta'ee Oromoo ma waliin dubbachuu hin dandeenye waliin haasa'uu waliin mari'achuu maaltu dadhabsa. Ammaan tana rakkoo Itoophiyaa keessatti dhufte ka siyaasaa hin beektan. Bubbee siyaasaa hamaattuu bubbisaa jira. Oromoon aangoo qabatee jira? Hin qaban. Garuu gareen gita bittaa yookaan bulchitoota Oromoo keessa ba'an aangoo qabatanii jiran. Kilaasiin yookaan tuutni siyaasaa tuutni aangoo Oromoo keessa dhalatee jira. Oromoo waa buusanii waa hin buusne waan biraati falmi biraati. Gaafin Oromoo hin deebine dhuga hin deebine gaafin deebine hedduutu jira. Warri kun aangoo qabatee jira. Bara Ihaadigillee naasofnaa jennee jirra. Isaantu haasaaf mariif hin barbaanne malee. Bara Hayilemaariyaam Dassaalenyiif mallasee jechuudha. Amma immoo bara gita bittaa Oromoo kana ma haasa'uu dadhabna. An Abiy Ahmed mootummaa Oromooti moo mootummaan isaa mootummaa Oromoo miti ka jedhu jechuun falmii keessee nuun barbaadu. Angaafi hedduu qaba. Shakkii hedduu qaba mataan kiyyin. Garuu wal ijjeesuun, wal waraanuun, wal dhiigsuun, wal madeessuun, qabeenya Oromoo barbadeessuun fala hin taatu. Xurii hamtuu qabsoo Oromoo irratti dhiisuu deemna. Siyaasaan Itoophiyaa bubbee hamaatu jira ammaan tana. Obomboletti siyaasattu jira. Waraanii kaabaa dhaabbate. Mootummaan Abiy Ahmed illeen tasgabbaahee nagaa buusee deemuu hin dandeenye. Warri kalee Abiy Ahmed garuu waraanattu galche ka maqaa Itoophiyaa dhawata. Ka maqaa Amaaraa dhawata. Eertiraan deeggartoonni qaama kan lamaanii ka biyyi keessatii fi biyya alaa cuftu Abiy Ahmediin ganamnee jirra. Abiy Ahmed nu gurguratee jira. Teekideenaalli jechaa jiran. Waan ganamnee fi waan kaadamneef tokko taanee tokkummaan dhaabbanne aangootti deebi'uu qabna. Galmii qabsoo Amaaraa masaraa Minilikiitti deebi'uudha. Masaraa Minilik dhuunfachuudha. Yoo isaan ajjechaan duutii Amaaraa dhaabbatti warra biyya bulchuu hin beeknerraa aangoo fudhanna. Warra biyya bulchuu hin beekne hin dandeenye biyya diigaa jiran jedhanii akkasittu wal dubbisanii keessaa alaan sagalee tokkoon dubbachaa jiran.
kanammoo paartiin handaareyyii ka akka abin baaldaraas warri qofaa miti ka jedhe warra abiyyi wajjin biyya bulchaa jirra karbaasa yookaan roodmaappii nuttu abiyyi kenni jedhu paartii Andargaachoo Tsiggee paartii Biraanuu Neggaa faattu ibsi baasa izeeman ibsini dhiyoo kan baase takka gufuun Itoophiyaatii fi gufuun jijjiirama yeroo ammaan tana finxaaleeyyii Oromooti takka abiyyi warkan seera qabsiisu malee Itoophiyaan Oromoon diigamuu deemti lama ummati Itoophiyaa sabaa fi sablammii paartii falmitoota qabsoo ofii kayaa Itoophiyaan diigamaa jirti torbaan lamaan kan keessatti ibsinni baase Projektii fi sagantaan Abiy Ahmed hojjete dinagdee Itoophiyaa ka cabsuu fi ka dogongoraatii kan dhaabuu fi kayaa qabsaawaa sadi afur ummati Itoophiyaa falmitoota Itoophiyaa gamtaa hundeessuu qabna kanaafuu falmitoota hunda wajjin taanee mootummaa kanaan falmachuu qabna finxaaleeyyii Oromoo ka diigaa jirtu dur dhaabbachuu qabna jechuun maal wajjin gamtaa uumanii jiran Abiin wajjin gamtaa uuman Abiin illeen Abiy Ahmedii wajjin warra biyya bulchu angoo bulchiinsa Finfinnee angoo mootummaa naannoo Amaaraa angoo mootummaa federaalii qaban izeeman angoo uummattoota kibbaa angoo bulchiinsa Finfinnee angoo federaalii Abiy wajjin qaba Abiy wajjin jiraatanillee Oromoo Abiyyillee akkuma diinatti ilaalanii asii hamba jala funaannachaa angoo wajjin qoodachaa waliin saamaa waliin ijjeessaa garuu nuu hin taane buusuu qabna jedhanii gamtaa jaaratanii tokkummaan kaanii jiran tokkummaan gamtaa jaaratanii jiran warri qofaa miti innaat paartii biltsiginna Amaaraa keessu waan jira biltsiginnaan Amaaraa sabaa fi sablammii hunda waliin dhaabbannee tokko taane Itoophiyaa dandamachuu qabna warra jechuun የታሪክ ቁማርተኞች ittiin jedhan irraa humna faannoo Amaaraa ijaarree karaan Finfinnee nutti cufamee jennaan Finfinnee cabsinee seenne Finfinnee kennayyuu fudhannaa jedhanii olola warri geggeessaa jiru duula biltsiginnaa keessatti deemaa jirtuun dhageettan miidiyaan Habashaa cuftuu walii galanii duula duguuggaa sanyii Oromoo irratti labsaa jiran duula maqaballeessi duula duguuggaa sanyii Oromoo irratti Tereenya eegin jenne oduu warra ammii ooftuuf. Zereenya eegin jenne oduu warra hin taatuuf gabaa hin qabani. Oneeg shan eegin jenne dubbii warra ammii ooftuuf. Jawaar Mohammad eegin jenne dubbiin hin taatuuf. Abiy Ahmed jenne dubbiin hin taatuuf. Abbaas Hawroosoo jenne dubbiin hin taatuuf. Wal ijaaranii miidiyaan kun Oromoon biyya diigaa jira duguuggaa sanyii Amaaraa irratti godhaa jiran sadarkaa addunyaatti Oromoo maqaa balleessanii. Sadarkaa addunyaatti Oromoo maqaa balleessanii Oromoon uummata duguuggaa sanyii geggeessaa jiru biyya bulchuu hin dandeenye qofa lamuu akka Oromoon biyya hin bulchinetti olola irratti uumne kan faranjiitti himnaa jedhaniiti. Kanaan dur sagantaa hedduu hojjedhe kan irratti wanni ani haasoo hin jiru. Tak Oromoon akkas Amaaraa godhaa jira jennee Oromoo maqaa balleessuu gulantaa addunyaatti karaa dippiloomaasiitiin biyya bulchuu hin dandeenye. Oromoon sijjisaa jira si qaqqalaa jirra jennee uummata Amaaraa akkasiin kaasuu. Oneeg shaneen Abaawoo shaneen Jawaar Mohammad Islaamii Abiy Ahmedii cuftis dhufanii jirani tokkuma addaddummaa warri cuftuun qabu Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye nyaapaas nyaachuuf as jira biyya sirra diigaa jira kaa jennee Amaaraa kaafannaa kaan ammoo sabaa fi sablammiin hundinuu nu wajjin dhaabbachuu qaba dammaqee kan sadarkaa biltsiginnaatti biltsiginna Amaaraatii fi Oromaaraa qof mata biltsiginnaa bira nu yaama sabaa fi sablammiitti mannadanii gamtaa Oromaaraa akka hiwwaatan goora dhiibee kaasee gamtaa biltsiginnaa uumanii biltsiginnaa Oromiyaa goora dhiibnee kaasnaa jechaa jiran. Kan ammoo miidiyaa wajjin qindoomanii Oromoon tak sab hunda ajjeesaa jira sab hunda galaafachaa jira Itoophiyaa isin irratti diigaa jira Itoophiyaa isin irratti balleessaa jira Oromoon isinii hunda isin balleessuu fi lafa keessan hundaayyuu hin barbaada Oromoon rakkoo daangaa eenyu wajjin qaba Amaaraa wajjin qaba Gambeellaa wajjin qaba Benishaangul Gumuz irraa qaba Finfinnee salaqqataa jira Hararii salaqqata Dirdaawaa akkas godha naannoo Somaaliyaa akkas godha Sidaamaa akkas godha uummattoota kibbaa akkas godha Oromoon waaqa lafallee dhibee jira badiidha bakka kaan waliin balleessuun malee kaan wajjin dhaabbadha yookaan ammoo mugaa rafa Oromoon isin balleessa naqa qaluute jaarraa 16 akkasin isin balleesse gada guddisa moggaasa maal jedhe isin balleesse nu wajjin dhaabbadha of dandamadha yookaan Oromoon isin liqimsee isin balleessu jedhanii haala gos kanaatiin deemaa jiran haala gos kanaatiin gurmaawaa jiran Oromoo guurii gurraa fudhadhu dhageeffadhu
miidiyaa warra guyyaa guyyaa waan Oromoo akkanatti roola akkanatti haasawaa oola. Kun si hin galtu taanan ammaa lakki isinii galu hin beeku. Warri ammoo Oromoo waan jedhan cufa akki tokkoon laalan nami warra kabarate jettan ka hin baranne qeesii warraa diyaaqoonii warraa dabtaraa warra walumaa galattu beekan wallaalan guddaan xiqqaan qabaatan hiyyeessi dhiirti dubartiin guddaan xiqqaan jaarsa jaartin qallaa furdaan cuftunu akkum tokkottu yaadanii Oromoon diinaa Oromoo nyaaphaadhaan irratti walii galanii jiran. Ka'ati jechuun mirgaa bitaa laalee dubbataa. Ummanni gurguddaan kun lamaan wal dhabuu hin qabu. Sagalee jidduu galeessa ta'e sagalee araara dhiyeessa jettee atin abdatte. Lideetuu Ayyaaloo maal dubbate? Lideetuu Ayyaaloo Oromoon hedduun Lideetuu Ayyaaloo nama akka gaariittuu laalaa turan. Lideetuu Ayyaaloo manidhaa keessaa isa baasuuf waan abukaatoon Oromoo gooteef Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa faatii godhaniif waanum sunittu abukaatoo isa ta'e ka Jawaari ta'e mootummaa walitti bu'ee lubbuun isa dabarte. Tarii waanum suniif lubbuun isa dabruu dandeetti yoo afaan guutadhe dubbachuullee baadhe. Gaafa namni sun du'e OMN gubbaatti dhufee Dajanee Guutamaa wajjin gaafiif deebii gore keessatti hudhamaa bo'aa dubbate. Galata Oromoon oolte fi maalii san wallaalee har'a Oromiyaan diigamuu qabdi. Duumansi duwwaa badii Oromoo irratti duumansaahee jira. Badii guddaatti dhufaa jira. Finfinneellee hin qabattanii Finfinneellee keessan hin taatu. Oromiyaa bilisallee hin dhaabdanii Itoophiyaallee bulchuu hin beektanii. Dafaa araarama gaafadha toobadha. Dafaan isaawaa seenaa. Yookaan dambaliin uummata suunaamiin uummata ka falmii dhiyoo kana bataskaana wajjin ka'e caalu suunaamiin uummata guddaan dhalachuu deema. Suunaamiin uummata guddaan dhalachuu deema. Falmiin mormiin uummata ka mormii bataskaana waliin ka'e dhiyoo kana agartan caala guddaa sunittu isin qunnamuu deema. Ummati Oromoo waan hagammaan tana argate hunda dhabuu deema. Odoo Finfinnee bo'aa jirtanii Finfinnee dharraatanii. Odoo Oromiyaa bilisoomsina Itoophiyaa maanii jechaa dharraa jirtanii hunda dhabuu deemtanii. Odoo gaafa boottanii akka harree gurree dhabdanii. Kanaafuu Oromoo waan kana agartanii daddaftanii ofirrattuu qabsaawaa of dandamachuuf. Odoo nu isin hin dhufne takka Finfinnee ragaa fi qabdan dhiisaa. Lama Finfinne jettanii magaalaa yaamtan kun heeraa wal diigaa heeraa wal dhaba Addis Ababa jedha hin jedhin ayyaamina. Sadi Finfinnee keessa mootummaan dafa nu baasa jedha. Magaalaa bira nu hundeessa magaalaa guddoo magaalota biraallee nu hundeessa jedha. Afur naannoo keenya bakka shanitti nu qooda hin guddanne jedha. Bakka sadii afur shan nu qooda Oromiyaa jedha gaafadha. Naannoo uummata biraa ragaa fi qabnu dhiisa jedha. Waan akkasii barreessa jira. Lidatuun hama ta'ee miti yookaan nan bada ta'ee miti. Namni hedduun lidatuun kiidatuudha. Lidatuun badaadha. Ilmeen bofaa bofumaa. Killee bofaa irra maaliin eegani waan akkasii mammaakan. Kan jalqabaa dogongorii guddaan sittu tiisisa irraa damma eege. Warri saneen sanumaa cufti warra tokkuma. Ayyaallallattuu qabaachuu ni malan. Ka guyyaa garisi fakkaate guyyaa ammoo bira nan biraa fakkaatu. Ka akka qilleensaa jijjiirama warra akkasii qabaachuu ni danda'an. Inni uumaa si hin goone sittuuf godhe ka jalqaba abdii sirra keewwatte yookaan waan guddoo sirraa eedde ka isirra waa hidhatte hedannoota sunittu si muufachiise. Taakka. Lammaffaa sittuuf godhe. Lideetuu taanan, Innaat paartii taanan, Abinii taanan, paartiin kanan dura walii hin galle laala. Abiniif Izeemaan walii galanii jiran. Izeemaan kanan dura gaaf inni Bahar Daarii dhufu Abin salfii itti baasise, hiriir itti baasise, qawwee qabatanii Guraagee Biraanuu Naggaa nutti dhufta. Nuttu Guraagee surri yookaan ammoo kofoo keeyyachuu barsiise. Nuttu hidha isan keewwachiise nam isin godhe. Jedhanii qabeenya Guraagee gubanii akkasiin lolanii. Warri Izeemaa ari'an har'a Oromoo irratti walii galan nutti hin dhufini Bahar Daariitti nutti hin dhufini Amaaraa bulchina Amaaraa qaroomsin hin jedhini garuu Oromoo waliin bulchina waliin cabsina irratti walii gallaadha ajandaa warra tokko ta'anii jiran. Tokko sabboonummaa Amaaraattu olaantummaa Amaaraa aangoo irra oolchaa jira kaan Itoophiyaa jira zeegaa politika Amaaraa politika lachuu waan takka.
Oromoo hacuucnee, cunqursinee, ukkumnee, cabsinee, bulchina, saamnee waan feenu goone. Kun isinii hin galtu isin amma wal qooddan. Abaawo, Kafaawo, maali? Jawaari, Manxarayyoo, Abiyyi. Akkas jetta warraaf isiniin cuftinu tokkuma guyyaa guddaan aduu saafayaan isinii cufa waan tokko isin godhan. Hiree adda addaa hin qabdan. Namni jalaa hin ba'u jiru. Wanni lidatuun jedhu kan nu garsiisa isinii cufa tokkottu ilaalaa ofirrattu kayaa fincila nu isin loluu hin qabnu isin uf dandamachuuf kaa'u ofirratti duula akka kaanserii of caccabsaa Oromiyaa didiiga nu eega yookaan tarkaanfii nu fudhanne ka mormii bataskana dhiyoo kan agartan sun caala sunin dambadisiini shaayiti gana sunaamii arguu deemtanii Oromoo maal gartani dhiirin beektan ittiin taphatan nu dhaadate nutti ofi godhee nutti warra hidachaa jira. Kenne jibbinee, kenne xiqqeessinee, kenne tuffannee takka. Nutti wal nyaata haga kenna nu arganii. Abiy Ahmed ka itti roorrisanii akkas guyyaa guyyaan godhanii fi duubii isaa qullaa. Abiy Ahmed qullaa of dhaabee Oromoo keessa bahee warrattuu rarraa'ee warrattuu maxxanee Itoophiyaa kaffitaa isiniifinnaa akkasii siidaa Minilikii siidaa Haile Sillaasee dhaabee fi garumaan warri siidaa Minilikii siidaa maallee dhaabdee fi jennaan siidaa ati dhaabde sanillee galata siin kennan waa takka ati nyaapha ati diinaa baduu barbadaahuu qabda maali atin hantuuta mana murtii adurree keessa jirtu nyaatamu malee falli biraa hin qabdu Oromoon liqinfamu Oromoo bulchu yookaan Oromoo daaraa godhu malee falli biraa hin jiru Abiy Ahmed akkafaa warra taphadhaa aadaa warra taphadhaa jedhe lamma dhiibee Jawaar dhiibee Woboo dhiibee maal jedhe hunda akkas godhan Kaayoo warra Oromoo cabsu Oromoo balleessu. Kun Oromoo yoo si hin galle ammalak si galu hin beeku. Kun mallattoo waan bor dhufaa jiruutidha. Nuttu wal cabse. Nuttu wal ijjeesaa jira. Obboleeyyan garaa haadha lakkuu wal ijjeestee bilisummaan Oromoo dhufti hin jirtu tokkolleen wal madeeste akkanattu. Guddatu diqqaatu wanni tokko harka Oromoo hin jirti. Waan sun irrattu jechuun eliitiin Oromoo aangoo yoo taatee horii yoo taatee waan fete negotiate godhuu qabdu wal mari'achuu teennee tadaraaddaruu qabaa danda'uu qabna Oromoo jidduutti. Araariin nu barbaachisaa. An kana sitti hima. Leencoo lataa waan dhiyoo jedhe galatoom jedhaan nagaatti buhuu qaba araaratti dhufuu qaba kan godhuu fi maqaa shororkeessaa Abaa'oo Woboo gubbaa kaasuu qaba mootummaan akka araariidhaaf qabatuuf jedhe waan gaarii. Mararaan maal eega? Mararaan maal eega? Warri bira cuftu maal eega? Abbaan gadaa maal eega? Haati siiqqee maal eega? Barataan Oromoo maal eega? Abbaan qabeenya Oromoo maal eega? Beekaan Oromoo maal eega? Wallaalaan uummatii baadiyyaa ka magaalaa cuftu isaanii maal eega? Cuftu isaanii maal eega? Warri narrabsina Oromoo warri dhuga dubbatanii galatooma jedhan galatooma baguma waan yaadan cufa nutti himani baguma lidatu waan kan jedhe sila dogaraan nuu qabate lidatu hin beeknu baguma summii kan tufe dansa keetii hamaa kan keetii nyaapha keetii fira kan kee gargari baafatu nutti himaniti miidiyaa bashaalleen jibbina guyyaa waan yaadan cufa nutti himaniti dhoksa warra cufaayyuu nu wabittinneessanii nu facaasaniti mal nuttu dhawataa argitanii haga keen arganii nu wal nyaanna walin dhageennu walii hin gallu warri walii wadhabe waan walin dhabe deeffachuu dhiisanii wal dhabaa oolan warri durillee alagaa waliin cabsite hardhallee wal cabsaa fi injifannu alagaati fi karaa mijeessaa jiran karaa baasaa fi jiran nuttuu akkas wal godhe haga keen arganii nu wal nyaannee wal dhabnee walii ta'uu dadhabnee Abiy Ahmed illeen deeggarsa barbaada yookaan ammoo ilaalcha falaasama irraa itti amanuuf achi deeme. Kaalleen Woboolleen jedhanii heewwaat jaldeem tokko ta'uu dadhabnee waan qaban awwanni an dubbadhu gaafa warri kun aangootti dhufe haala ammaan tanaatiin kaayoo warra masaraa Minilikii qabachuudhaa jechaa jiran masaraa Minilikii to'achuudhaa jechaa jiran kaayoo warra Oromoo guddaa xiqqaa beekaa wallaala miti wanni ammaan tan isaan deemaa jiran lidatuuleen akeekee jira genocidal waan ta'edha duguugga sanyiitidha duguugga sanyii amarrattu akkasichaa jiran wanni isaan waan kanaa saniif duguugga sanyii godhaa jiraniif boorsirratti godhanii nu qofaa miti kagoon isinillee irratti gootanii jirtanii yookaan ofillee irratti sanittuma godhe jechaa deemaa jiran kan wanni nan mul'ataa jiru balaa guddaatu nan mul'achaa jira sodaa guddaatu nan mul'achaa jira
gufuun qabsoo Oromoo nuyi diinii qabsoo Oromoo nu dadhabuu keen nu laafuu keen wal dhaga'uu dadhabuu keen sani Oppiidiyoo na dhagaye biltsiginnaa Oromiyaa na dhagaye wanni ammaan tana deemaa jirtu maqasii balleessanii biyya bulchuu hin dandeenye jechaa jiran waa lama sadii godhe takka hariiroo warra kan wajjin qabdu sirreeffadhe warra gunachuun kadhachuun shalachuun ababbalachuun hin taatu appeasementiin hojjetu warri kun Oromoo balleessanii asittu nagaan argatan takka lammaffaa miidiyaa olola Oromoo maqaa balleessaa duguugga sanyii Oromoo irratti labsa kana tarkaanfii fudhadhe kabiyyi keessa jiruuf kabiyyala kabiyyi keessa jiru seera kan keetinii seera baasii to'adhe seera baasii sooran to'adhi nam seera cabsee adabii cufi kabiyyala ammoo yaamicha duguugga sanyii wantoota tayaa jiran kana yaamicha hokkara jeequmsaa balaa walitti bu'insa warri godhan mootummaalee biyyalaa dhaabbilee biyyalaa miidiyaalee biyyalaa dhaabbilee gurguddoo teknooloojii kan wajjin hojjedha akkasuma hin taane uummata Oromoo gubbaatti dumansi badii dumansaawaa jira waan ammaan kana jira kana qofaa kan keetti bahuu hin dandeenye qofaan kee mo'achuu hin dandeenye Oromoo waliin nagaa uume hunda caala man Oromoo nagaa godhe yoo man Oromoo nagaa goote Oromoo wajjin jechuun ati nagaa quumtee qabaatte ammaan tan tokkummaa Oromootu jira dhufaa jiran sodaachaa jiran warri kun adabata humnattu amananii humni cimaa arganii jennaan adabatan tokkummaa Oromoo keessatti Oromoo jidduutti uumuu qabda kun ta'uu qaba tokkummaa Oromoo jidduutti baay'ee barbaachisaadha guddoo barbaachisa tokkummaan Oromoo jidduu sabaa fi sablammii wajjin gamtaa uuma daddafa waan isaanii kan kolaasuu fi waan kan irraa nufi sabaa fi sablammii rakkoo daangaa rakkoo maalii waan jirtu cufaayyuu haa furannuuti haa bulfannuuti sabaa fi sablammii wajjin waan qabnu akka kuushee taatu akka jechuun seenaa cunqursaa waliin qabnu akka ollummaa waliin qabnu kuushii sameetikii warra hunda wajjin gamtaa uumne waliin dhaabbannee wal ijaaruu qabnu nam hundaayyuu cunqurfamaan cuftinuyyuu maatii tokko seenaa cunqursaatti tokko godha wanni mililikii wanni kalee sun akka itti deebitu hin barbaadane waliin dhaabbachuu qabna warri Oromoo ka afaan adda addaa jechuun dubbattanii waan gosa dubbattan dippiloomaasii Oromoo dippiloomaasii sabaaf sablammii ka miidiyaa itti fufa maal akka yaadda waan gaarii Oromoo warra yaaduuf walii yaadullee itti hima dubbadha garuu waan hin taane hin dubbatina dubbii namni dhiyoo kana Koloneel Gammachuu ayyaana haasawee kuush miidiyaa wajjin godhe dhaga'ee jira akka malee waan hamtuu dhaamsiisa qabsoo Oromoo waan xureessuuf waan akka malee dogongora of keessaa qaba waan gos kana jechuu hin qabu wanni gos kana akka malee baddu waanuma argan cufan dubbatanii keessattuu gada miidiyaa hawaasaa kana wanni dubbattu akka malee addunyaa waliin geetti kanaafuu waan argan cufan haasawan carraa waan argataniif miidiyaan Oromoolleen gaafiif deebii nam tokko wajjin gootanii wanni sun yoo badii qabaachuu danda'e hammeenyi qabaataate waan uummata Oromoo ijaara waan uummata Oromooti odeeffannoo kenna malee waan nam diigaa Oromoo olla wajjin nagaa kin godhanne godhu dippiloomaasiif qabsoo Oromoo waan xureessaa hin baasina maalo hin baasina rabbiif jedha adaraa keessan hin baasina waan gos kana sensor of God of towadda sabaaf jecha kaayoof jecha haqaaf jecha dhugaaf jecha nagaaf jecha tasgabbiif jecha ololaan bakka deebisutu jira malee waan hin dandeenye waan hin goonellee waan Oromoon godhuu fedhii hin qabne dubbachuun hin barbaachisu Oromoon saba kamillee balleessuu ijjeessullee hin barbaadu sun maqaa xureessidha lafi hin taane seenaa Oromoo keessa dhuga wanni hedduun jirti lafti Oromoo kan fudhatama achi deeffannaa kan deeffannaa waanuma amma qabnu ajabeeffannuuti waanuma ammaan tan qabnu ajabeeffannuuti rakkoo jidduu Oromoo jirtullee kadaangaa kamaalii boriifa bulfannuuti qaawa alagaa fi banuu hin qabnu nu garuu waliin geessinu harreen dhiitel kan waliin cabsitu nu warri qaawu kan seenaa akka nu hin diigne haa godhannuuti Oromoo waraanii bilisummaa Oromoo injifannoon ati lolaan fiddu hin jirtu sila gaafii injifannoo ati fiddu gaafii ati loltee injifannootti baate si darbee jira gaafa jechuun duula gara Finfinnee himala gara Finfinnee dhuftani gaafa warri Shawaa Kaabaatiin warri Tigraay hibe gaafa sun carraan sun am darbee jira ammaan boodatti wanni godhaa jirru wanni isin godhuulee deemtanii duulii wal balleessuu kan duula akkasitti jechuun Oromoo madeessu obboleeyyan gara haadha lakkuu wal ijjeestu kun fafa kaayoo loltaniif hin qabdanii kaayoo loltaniif hin qabdanii kaayoo madooftaniif kaayoo dhiigdaniif hin qabdanii dhugaadha naagala garuu wanni ammaan tan dhufe abiyyiillee maanilleen kun cuftinuyyuu injifannoo qabsoo abaawootiif qabsoo keessaniitiin dhufedha abiyyi qofaaf hin finne waan jawaarii waan abaawoo waan kafaa'u hundattu walittu idame asiin baase kunillee jechuun wanni kun jaalattanii jibbitanii bu'aallee buuse buusullee baate hagi xiqqaan kulleen bu'aa waraana bilisummaa Oromootidha bu'aa abaawootidha hagi tokkidha
Gumaachi qabdan afaan Oromoo, Oromiyaa, Maalii wanni kun cuftunuyyuu kaammaan tan jirtu. Qanuu akkas dubbadhu. Kun cuftunuyyuu bu'aa keessan. Odoo abaa'oo waan san hin uumne wanni kun hin dhalatu. Odoo abaa'oon uumamuu baate waraanni bilisummaa Oromoo kaammaan tan jiru kun tokko hin dhalatu. Bu'aa ofii ittifachuu danda'uun bu'aa ofii beekuu waan akka malee guddaati. An kana wanni an jechuu barbaadu. Haa tokkoomnu waliin dhaabbannu warra kan arrabsine deebii kennee fi wal foggorre maal taanee nu ilmaan abbaa gadaa akkas hin taanu warri dhuufudha eessa dhufanii hin jirani hin tuffatina tuffeerraa dhalti biltsiginna hin tuffatina warri feesbuukii gubbaa tasutudha hin tuffatina lidatuullee hin arrabsinallee nam tokkollee hin arrabsina hin tuffatina. Do not underestimate the potential of your enemy. That is very dangerous. Very dangerous. Wanni hedduun waraana keessattuu nama moo'insattu fida dandeetti humna diinaa kan keetti tuffatte tufferraa dhaltiin sun hin tuffatina waan tokkollee gamtaa uumannu taa tokkoomnuti kan isinin jechuu barbaada waan daawwatan hordofna hedduu isin galateeffadha sagantaan keenya ka hardha kanuma nagaan oola nagaan nu bula.